dorgommiin biyyoota addunyaa gama teknooloojiin taasisaa jiran yennaa akkam dabalaa dhufetti dadhabbii humna namaa immoo faallaa dubbii tanaa hirdataa dhufeera. Waggoota dheeraaf duubatti haftullee jijjiiramaa sitti hojiilee akka biyya xiyyeeffannoo olaanaa argatan keessaa galma Itoophiyaa dijitaalottee dijitaal Itoophiyaa 2030ti. Dhimma kanarratti EMN Plus sagalee dhalootaa waliin turtii taasisan hayyuun saayinsii dinagdee Maarii Tulluu fi ogeessi ICT Abdiisaa Baanchaan karoora dijitaal Itoophiyaa 2030 mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jiru tajaajiloota damee hedduu ammayyeessuun biyyattii sadarkaa addunyaa irra geetteen qixxeessuun cinatti guddina dinagdee biyyattii keessatti gumaacha olaanaa qabaa jedhan. Sochiin gara dijitaalatti taasisnu dinagdee Itoophiyaa irratti kontribuushinii gara parsantii 5 haga 7 qabaata jedhamee eegama jechuudha. Maaliif dijitaalessuun dinagdee keessatti saffisni akka dhufu taasisa. Efficiency'n akka dhufu taasisa. Efficiency'n gaafa jiraatu ammoo qisaasessummaan qabeenyaa akka hir'atu taasisa. Tajaajila mijataa yookaan immoo convenient service mana kee teessee yookaan biiroo kee teessee waan barbaaddu argatta jechuun waan baay'ee sii qusata waan ta'eef yeroo kee enerjii kee. Dijitaal Itoophiyaan waan imagine yookiin immoo nuti hin yaadin fidee dhufuu akka danda'utti of qopheessuun nurra jira. Ce'umsi kun immoo Itoophiyaafis dinagdee Itoophiyaatiifis ce'umsa hin eegamin tajaajila hawaasni waggoota dheeraaf komataa ture kan jijjiiruu fi kallattii nuti eeginitti kan fooyyessuudha. Ce'umsi dijitaalaa biyyattiin taasisaa jirtu tajaajila si'ataa fi saffisaa lammiilee akka argatan taasisuun cinaatti rakkoolee akka mala amantummaa fi akkoota biraa salphaatti to'achuuf gargaaraa jedhan. Gibira funaanuu keessatti teknooloojii fayyadamna yoo ta'e haalli ittiin ofiisariin tokko dhufee mala amantummaa si gaafatu hin jiraatu mana kee teessee kaffaltaa. Tari digital technology gaafa dhufe warreen mala amantummaa baraniif warreen hanna baraniif warreen dhoksuu baraniif warreen gibira dhoksuu baran irratti rakkoo ta'uu danda'a. Rakkoo akka ta'uusiidha kan barbaadamu. Rakkoo fi hojumaata iftoomina hin qabne hojumaata hannaa fi rakkoo garaagaraa keessa ture gara haala salphaadhaan iftoominaa fi qulqullina qabutti ceesisudha. Dargaggooti biyyattii waggoota baay'eef dandeettii kalaqaadoo qabanuu karaa gabaattiin dhiyeeffatan dhabuun rakkoo hojii dhabdummaaf bu'uura ta'uu himan Maarii Tulluu fi Abdiisaa Baanchaan dijitaal Itoophiyaan 2030 dargaggoota hedduu fi carraa hojii ka'umu ta'uu dubbataniiru. Dijitaal maarkeetingii keessatti ingeej gochuudhaan, e-koomersii keessatti ingeej gochuudhaan, web developmentii keessatti ingeej gochuudhaan, dijitaal maarkeetingii keessatti ingeej gochuudhaan carraa hojii argachuu danda'u jechuudha. Dijitaal ikoonomiin carraa haaraa fidee dhufaa jechuudha. Software engineering ta'uu dandeetta. Prompt engineering waan jedhamu jira. AI artificial intelligence itti galuu danda'a namni sadarkaa achi irraa hubannoo horachaa dhufeen passionate ta'ee gara teknooloojiitti push ta'utu irra jira. Waan sanitti gammadeetti gara teknooloojiitti seenuu irra jira dargaggeessi carraa hojii jabaa gama sanii eegalame jajjabeessuun barbaachisa. Itiyookoodariin inputii yookiin galtee dijitaal Itoophiyaa waan ta'eef baay'ina addunyaan guddina teknooloojiitti ol ka'insa guddaa gubbaa jirtutti dijitaal Itoophiyaaf xiyyeeffannoo kennuun biyyattii salphaatti tarree biyyoota teknooloojiin guddatanitti akka dabalu ogeessi ICT Abdiisaa Baanchartii EMN Plus waliin taasisaniin addeessaniiru. Ce'umsa dijitaalaatitti yeroo seentu yeroo teknooloojiin piik top level irra ga'e. Teknooloojii amma jiru immoo Itoophiyaan carraa qabeetti biyyoota addunyaa dursuuf teknooloojiidhaan sirnaan lafa qabsiiftee gaafa waggaa 5 ta'uu danda'a 10 ta'uu danda'a teknooloojiidhaan biyya fakkeenya taatu.